السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أورومو كوغوتو وروني فان كان لقيتن هندومتي كيسانوتو يا شمرن سعود عربية كما كان كيسان بدي إسنما غغاري دا غران مالي في سنه شمرن كينا برسنتي دي برا سقلم تمني باية غغاري دا هذا إساني ككوفن harka qabanii kaasanii kan ala galtu mana keessa galchanii kana qofaa miti haadha isaanii hedduu abbaan gatee haala salphaa taheen jiruun itti hadhaa'ee haati ishee abdii murtee isiin abdii taateef rabbiin tumsa godhee sababaa isii godhee haadha isii gargaare rabbiin tumsa haadhaa godhee sababaa isii godhee haadha isii gargaare kana qofaa miti abbaa hedduutu jira kan qotiyoo waan qotatuun dhabe mataa tokko qofa qabaatee qotiyoo xindii itti waan xammadatu dhabe haala kanaan biyya ambaa baatee abbaa ishee abbaa xindii lamaa isa gootee abbaanis mana ijaaratee haala gaariin tolfatee gaabii uffatee sargii taaziyaa gadda gammachuu biyya isaa keessatti ummata isaa waliin dabarfate shamarran Suudi Arabiyaa parsantii 90% baay'ee milkaa'ee kana qofaa miti gargaarsa madarasaa yatiimaa fi ijaarsa masgiida fi iddoo sabaa fi akkasuma immoo jajjabina gargaarsa bakka hundatti rakkata kan bira dhaabbatu isaan taate waan raajii baay'ee hojjetan raajii isaanii kana namni guutuun hin irraanfate hammeenya parsantii 90 keessaa 10 kanaan hedduu isaan faarsanii maaliif baay'inni 90 10 hanqate gaaromni yeroo hedduu maaliif dhokate yaa shamarran Suudi Arabiyaa akkuma dhugaan ni dhokatti qal'attus hin baddu jedhan san rabbiin jazaa keessii haa kafalu tan haadha abbaa gargaartee obboleessatti fuutee obboleetti gurgurtee kan barsiistee sadarkaa guddaan geette jazaa namarra hin eegin osoo baaziliinii hin bitatiin waan qabdu fuutee ergite akka warra dhihaa fooqii warra keetii ijaaruu baattus makiinaa bituu baattus waan qabduun takka harka irraan deeffanne akka isaan beela hin bulle wajjiin rarraate hanga ji'a fixattee ergitu baay'ee asii achi dhamaate hiriyoota kee gaafattee irraa liqeeffattee dhabdu ammoo booyaa yaaddayaa halkanii guyyaa ji'a kee eeggattee fixattee fuutee ofirraa ergite akka fedhanitti fayyadamanii barakas dhabdu dirriin biyya keenya siif maaltu hafe yaa haadha tiyya giiftii shamarran Suudi Arabiyaa yaa haadha tiyya giiftii shamarran Suudi Arabiyaa guutuun isaanii umriin xiqqas tahan yaanni isaanii guddaa baay'ee haadha nama hundaati jechuun ni danda'ama heerumanii gaa'ela keessa jiraatuu baatanis parsantii 90 kana keessa hundi isaanii haadha namaati baay'ee rakkoo nama oolchani shamarran Suudi Arabiyaa yaanni isaanii guddaa bultii qabattus ni teetti bultii keessa haadha ilmaanii taatus walitti qabdee abbaa fi haadha gaaddisa nama hundaa taatee jiraachisti shamarran Suudi Arabiyaa parsantii 90 keessaa 10 hafan guyyaa biraa irraa haasofina